Filannoo keessan OBN taasifattanii kan daawwachaa jirtan kun sagantaa poolisii Oromiyaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti torbee darbee qophii keenya isa jalqabaatiin akka isin biraan geenyetti jechuudha. Namootni gareen qindaa'uudhaan yakka saamichaa raawwataa turanii keessumattuu yakka saamichaa kana yeroo raawwatanitti jechuudha. Gareen qindaa'uun meeshaa waraanaa fi uffannaa heeraa halkan dawoo godhachuudhaan jechuudha. Hawaasa burjaajessuudhaan maallaqaa fi akkasuma meeshaalee garaagaraa hawaasa harkaa kan saamaa turanii qaamoleen saamamanis hawaasa keessaa jechuudha. Poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetiif eeruu kennuudhaan qaamonni saamicha irratti bobba'an kun to'annoo jala ooluun kana malee ammoo namoota muraasa irratti murtiin seeraa kenname. Kanaaf ammoo poolisiin hordofaa akka jirudha. Torbee darbe kutaa jalqabaatiin kan isin biraan geenye, kutaa lammaffaa ammoo hawaasni kanarraa hubatee naannoo isaa akkamiin eeggataa jira waan jedhu irratti riippoortarri keenya Ahimad Taqasaa garasi malee waan qindeeffate qaba. Turtii gaarii. Magaalota Oromiyaa saffisaan guddachaa jiran keessaa magaalaan Shaashamannee ishee tokkodha. Magaalaan Shaashamannee kallattiiwwan garaagaraatiin daandiiwwan seensaa fi bahiinsaa shan qabaachuu ishee irra kan ka'e sochii daldalaatiin guyyaatti namoonni 20,000 ol ta'an seenanii akka bahantu tilmaamama. Magaalattii keessa sa'aatii 24 sochiiwwan daldalaa jiruun wal qabatee magaalaa giddugala daldalaa jedhamtee akka waamamtuuf carraa ta'eefii jira. Magaalattii keessatti olaantummaan seeraa kabajamee nagaaf tasgabbiin akka mirkanaa'uuf tumsa jiraattotaa fi qaamolee nageenyaatiin hojjetamaa tureera, hojjetamaas jira. Hojiiwwan olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetamaa jiruun namoota dhuunfaanis ta'ee gareen yakka raawwatan seeratti dhiyeessuun hojiin fakkeenyummaa qabu hojjetamaa jira. Magaalaa Shaashamanneetti shakkamtoota yakka saamichaa raawwachuun adabbii seeraa argatan sagantaa keenya kutaa tokkoffaatiin isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenya har'aatiin yakkoota yeroo yerootti magaalaa Shaashamannee keessatti raawwatamaa ture hambisuuf hojii hojjetamaa jiruu fi haala qabatama nageenya magaalaa Shaashamannee yeroo ammaa isiniif dhiyeessinaa nu hordofa. Nageenyaa fi olaantummaa seeraa magaalattii mirkaneessuuf gaachana sirnaa fi milishaa qindeessuun iddoo eegumsa sochii fi dhaabbii addaan baheetti ramaduun hojjetamaa jira. Namoota magaalattii keessatti yakkoota hanna motoraa fi baajaajii akkasuma mobaayilaa fi boorsaa nama harkaa butaa turan irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu qondaaltonnii fi miseensonni poolisii magaalaa Shaashamannee ni himu. Hanni akka kiisii nama seenuu moobaayiliidhaan waa butuun ni baay'ata. Isa kana hamma danda'ameen tooftaawwan adda addaa gargaaramnee amma hanna kana salphifnee jirra jechuudha. Tooftaa akkamiifaa keessattuu amma iddoowwan sodaa nageenyaa ta'an irratti dhaabbiidhaan milishaa fi gaachana sirnaa bobbaafnee eegaa turre. Inni qofti gahaa miti kan jedhamu xiinxallamee iddoowwan sodaa nageenyaa kanatti maamaan akka ijaaramu taasifne. Tokkoffaa maamaan kun namni irra taa'ee eegaa jalatti sin boqota sa'aatii dadhabee achitti illee walirraa fuudhaa achitti boqotaa. Tooftaa kanaan aduun illee qorraafillee waan adda addaatiifis haala eegumsaa mijataa ta'eenis fagootti fageenya irratti illee iddoowwan adda addaa sochii miilaan sochootee deemturra bakkuma teettetti waa hunda to'atta waan ta'eef maamaan kun sadarkaa saniin iddoo sodaa nageenyaa bakka amma dur naannoo naarkitaraa jedhamu bakka moobaayiliin amma namni itti saamamu kan namni hannaan itti nama baay'ise kiisiin namaa ittiin hin galle iddoo san irratti ijaarree yeroo ammaa kana iddoo nagaa ta'ee jira. Iddoowwan sodaa nageenya irratti hojiin guddaan hojjetamaa jira. Keessattuu waa'ee eegumsa dhaabbiidhaaf sochiidhaaf opereeshiniin yeroo ammaa gaggeeffamaa jira. Sakanta'iinsa adda addaa gaggeeffamaa jira. Iddoowwan yakki raawwataman jedhanii sodaa nageenya hawaasa ta'an keessatti adda baasuudhaan iddoo sanarratti eegumsi bifa dhaabbiidhaan akka eegamuu fi caasaa keenya gaachana sirnaa milishaa gorsa walabaa marii adda addaa gaggeessuudhaan hojiin bal'aan kan hojjetamee fi marii kanaan boodatti immoo bu'aa qabeessa kan taane ta'uu isaati. Yeroo ammaa magaalaa Shaashamannee keessatti yakkoonni hannaa fi saamichaa raawwatamaa kan turee fi yeroo ammaa kanatti fooyyeen kan jiru ta'uu jiraattonni magaalaa Shaashamannee dubbisne ni himu. Kanaan dura yaa'u attuun dubartoota irraa boorsaa hin butanii cuubeedhaan nama waraananii mootaraan irra jiru mootaraan dubartiin boorsaa qabattee yoggaa deemte bifa isaanii jijjiiranii dubartii boorsaa irraa butanii akka gudiitti achittis miidhanii kan deemantu jira. Ana mataa kiyya nama mataa qofa kiyya qarshiin irraa fudhatanii jiru boorsaa baay'isee wayyaa'ee jira. Wanni yaa'u hir'uunis jira wanni hundumtuu guutumaaf guutitti hir'ate odoo hin ta'in garuu ammatti
nageenya duraatirra amma nageenya wayyaa qaba jechaadha. Dubartoota irraa moobaayilii motoraan butuun jira. Mana namaa seenaniitiin baajaajii halkan baasuun jira. Deebaniitiin namoonni akka bahaniyyuu hin galle godhutu jira. Cuupheedhaan shuguxiidhaan qaamni garaagaraa sodaachisuun uummanni akka bahanii nagaan hin galle sodaa nageenyaa jira ture yeroo sanitti jechuudha. Qindoomina poolisiif milishaa qindoomina isaaniitii fi qindoomina poolisii fi gaachina sirnaatiin qindoomina sadarkaa hooggantoota gandaa fi qaxanaatiin ka'uurraan ka'een qindoominni dhufee qindoomina saniin nageenya waaraan buu danda'eera. Nageenyi kun ammoo qindoomina kanneen walitti ijaaramuudhaan hawaasa keessa gadi bu'uun rakkoo hawaasni qabu hubatanii iddoon nageenyaa rakkisaan akkam akka ta'e poolisoonni hubachuudhaan milishaa ijaaruun gaachana sirnaa leenjisuudhaan kana isaan ijaaruudhaan akka nageenyi buutasanii. Yakkoota hannaa magaalattii keessatti hawaasa dararaa turan ittisuuf hojii qindoomina qaamolee nageenyaa fi hawaasa hirmaachisuun tarkaanfiiwwan fudhatameen jijjiiramni fooyyee qabu jiraachuu himu qaamoleen nageenya magaalaa Shaashamannee. Namoonni kanaan dura akkasitti saamicha gaggeessaa turan namoonni waraansa gaggeessaa turan hanna garaagaraa gaggeessaa turan sun yeroo ammaa opereeshinii gaggeeffameedhaan bal'inaadhaan kan to'annee seera jala kan oolanii fi seera jala oolchuu qofa otoo hin taane gara toora seeraatti finnee murtiin adda addaa kan kennamaa jiru ta'uu isaati. Hawaasa hirmaachisuudhaan hawaasni poolisii ta'ee poolisiin hawaasa ta'ee hojii nageenya rakkoo nageenya tokko malee hawaasni bahee hojii misoomaa isaa irratti bobba'ee akka hojjetee olee galu taasifamaa kan jiru ta'uu isaati. Kana yoon jedhu kutaa hawaasaa garaagaraa filuudhaan boordii adda addaa ijaarsa hawaasaa cimsuudhaan mariisisuudhaan hubannoo hawaasa bal'aadhaaf marii yeroo adda addaatiin gandaa kaasee hamma qaxanatti yookiin hamma gooxitti hawaasa mariisisuudhaa fi rakkoowwan nageenyaa akka magaalaa keenya jiru san cabsuudhaaf ijaarsa kutaa hawaasaa adda addaa san ijaarree karaa guutuu ta'een rakkoo nageenya magaalaa keenyaa furuudhaaf kan irratti hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Alseerummaadhaan illee wal qabatee hojii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan illee wal qabatee akka magaalaa keenyatti hawaasni qaama nageenyaa cinaa dhaabbatee rakkoo nageenyaa san eeruu qaama nageenyaatiif kennuudhaan bakka ragaan barbaachisu ragaa qindeessu ragaa irratti bahuudhaan yakkoottan adda addaa magaalaa keenya keessatti raawwatan yakka hanna adda addaa saamicha buttaa adda addaa hirmaannaa hawaasaatiin hawaasni nageenya abbaa nageenyaa taasisuudhaani nageenyi kan kooti jedhee ijjennoof kutannoodhaan qaama nageenyaa waliin qindaa'ee hojiin bal'aan hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu kan hojjetamu akka magaalaa Shaashamanneetti kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Abbootiin gadaa, abbootiin amantaa fi haadholiin siinqee nageenya magaalattii mirkaneessuuf qindaa'uun hojjechaa kan jiran ta'uu odeeffanne. Akka abbootii amantaatittis amantaa tokko callaa utuu hin taane akka abbootii gadaatitti galma jirutti walitti qabnee abbootiin amantaa kamuu masgiidatti nageenya ofii akka labsu. Bira lifee beeta kiristaatiif nageenya ofii akka labsan. Warri ortodoksii beeta kiristaanii ofiitti ennaa deemu achitti akka labsu. Warri abbootii gadaa bakka qoraa murtii yaa ofiitti akka nageenya ofii labsu. Gosaan ilma ofii akka eeggatu. Uduu abbaa callaa uduu hin taane gofti hedduutu gosa kana keessa jira. Sabni lafa kana keessa jirtu magaalaa kana keessa jirtu saba keenya ta'uu isaa taanee ammannee sabni Oromoo Tigraay jiraachuu danda'a, sabni Oromoo Amaara jiraachuu danda'a, sabni Oromoo Walaayittaa jiraachuu danda'a, sabni Oromoo Sidaama jiraachuu danda'a. Walitti ammatee wal danda'uun nu kaleessa dhaloota tokko uummata aadamiiti warra hortee tokkicha irraa horee waan ta'eef guddina keenyatu addaan qoodee gosa nu godhe malee zariif dhiiga tokko waan taaneef adharraa jammarree tokko ta'uu qabna jennee nageenya keenya labsinee bakka jirutti adha magaalaa Shaashamannee bakka nageenyi keessatti handaraqee taphatu taateera. Kuni labsii kennaan akka gadaa abbootii gadaatiif akka jaarsolee biyyaatitti namni halkan deeme jedhan halkan ka bineensaati guyyaan ka namaati jennee labsine namni halkan deeme bineensa karkarroon addan baatan kan jedhu labsii kennine akkanatti waliin tokko taanee waliin hojjetaa jirra. Amantaan keenyas sirriitti adeemu yoo jennee jennu nageenyi jiraatu malee godhuu hin dandeenye. Kanaan dura arginee jirra rakkoo uumameen manni amantaas cufamee ture. Namni manaa baheetti katama deemuu dhiisi waan nyaatu dhabee manatti guyyaa meeqa hidhamee taa'ee jira. Kun maal nageenya dhabuudha. Nageenyi kun akka hin booroofneef maal godhuu qabna? Nuti hojjetuu qaba. Poolisiis caalaa bakka abbootii amantaa
yoo mana ofiititti barnoota kennaatu ijoollee sagantaa qabsiisanii yoo barsiisanii ijoollee amma dhalataa deemtu kun maal ta'aa deemti yaada kana qabataa guddata. Hojii boonsaa qaamoleen nageenyaa hawaasa hirmaachisuun hojjechaa jiraniin yeroo ammaa kanatti yakkoonni hannaa fi saamichaa magaalattii keessaa hir'achuu qaamoleen nageenyaa fi hawaasaa himan. Nageenyi itti bana jiru magaalaa keenya keessatti baay'ee waan nama gammachiisu. Yakkoonni kanaan dura yakkoonni hamaan saamichaa fi hannaa wal qabatee hanna baajaajii hanna motoraa akkasuma qabeenya garaagaraa saamaa nama boochisaa turan. Har'a ammoo wanti sun hafee hojii boonsaa qaamoleen nageenyaa keenya magaalaa keenyas socho'aniin tasgabbiin wayyaan xiqqoon hin jira. Hirmaannaan uummataa, hirmaannaan qooda fudhattootaa, hirmaannaan qaamolee sila kaasisuun gahee leencaa qabu jechuudha. Kana jechuun waan kaleessarraa baratameera. Waan kaleessarraa waan baratameef seektarri magaalaa kana keessa jiru hundisaa ajandaa isaa tokkoffaan nageenya, ajandaa isaa lammaffaan nageenya, ajandaa isaa sadaffaan nageenya. Kana irratti karaa guutuu ta'een kan hojjetamaa jiruu fi barattaanutti immoo kanaa olitti karoorfannee dhimmoolee dantaa mootummaa fi uummataa irratti yaaddoo uummataa eessa ta'an eessatu yaaddoodha. Bakkee kam kan jedhu san sirriitti adda baasnee ofirraa qabna waan ta'eef isarratti immoo hojjechuudhaaf qophii irra kan jiru ta'uu isaati. Haala qabatama yeroo ammaa jiruun magaalattii keessa asiin dura yakkoonni sodaa hawaasaa ta'anii turan kan hin jirree fi nageenya waaraa yeroo ammaa kana jiru itti fufsiisuuf hojjetamaa jiraachuus himameera. Citiin milkaa'ina nageenyi kun itti dhufuu danda'e akka tokkoffaatti kan beekamuus qabuu fi nurraas muuxannoo fudhatama jedhamee kan yaadamu qindoomina qaamolee nageenyaa. Bulchiisaaf nageenya, milishaa, qaama siyaasaa, hooggansa magaalaa fi magaalaa gadii, hooggansa gandaa fi gandaa gadii, ijaarsa mootummaa, ijaarsa paartii, waliigala, hawaasa bal'aa, abbootii gadaa, gahee leencaa kan qabu abbootii gadaa, haadhawwan siinqee, gaachana sirnaa fi kan kana fakkaatan hawaasa kana bal'aa toora kamiin qindeessinaa bilookiidhaan ijaaranii. Abbaa nageenyaa akka ta'u, abbaa nageenyaa ta'u akkamitti eeggachuu akka qabu, shaayii bunnaadhaan fakkeenyaaf halkan shaayii bunnaa qe'eesaa eeggachuudhaan akka fakkeenyummaatti yeroon itti ka'aa ture hin jira. Kana qofa miti marii uummataa sadarkaa adda addaatti marii uummataa komiin jiru maalin wanti sirreessuu qabnu maalin galtee waan nu ta'uu qabu irratti dafnee galtee sana fudhachaa wantooti sirraa'uu qaban mariidhaan qaamoleen qooda fudhattoonni as keessatti gahee maalii qabu nuti gahee maalii qabna kan jedhu sana bu'aa marii sana immoo kenniisa tajaajilaa keenya keessatti isa ilaalaa abbaatti godhaa sirreessaa gaafa deemu iccitiinsaa inni lammaffaan qindoomina. Qindoominni kun irra deddeebiidhaan kan kaasnu yeroo baay'ee hawaasni hirmaannaa uummataatiin alatti hirmaannaa hawaasaatiin alatti qaamni poolisii qofti milkaa'ina nageenyaatiif bu'aa fiduu hin danda'u. Qaamolee nageenyas ta'ee qooda fudhattoonni waa'ee nageenya irratti kutannoon hojjechuu akka qabanis dhaamameera. Nageenyi yoo jiraate amantaan jiraata. Nageenyi yoo jiraate manni barumsaa jiraata. Nageenyi yoo jiraate manni aadaa jiraata. Nageenyi yoo jiraate gabaa daldalannee buluun jiraata. Yoo nageenyi hin jirre kun saabeen kan jirre waan ta'eef hundi keenyaa nageenya biyya keenyaatiif waada haa dhaabannu namoota ergaa diinaa dabarsan. Uduu ijaan cadhibnee ilaaluu hin taane aadii malee geggeessaatti akka jedhuun eeruu kennine biyya keenya gara misooma akka ceetu akka taasifnu hundi keenya waliigallee waada haa deemnu. Odeeffannoodhaan nu cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha. Fuula haaraa argan odeeffannoo haaraa argan karaa qulqulluu ta'een waan sirna kanaaf ta'u waan mootummaan kun cinnatee hojjechaa jiru aggaammii keessaa falaa mootummaa kanatti dhufaa jiru sana uummanni eeruudhaan odeeffannoodhaan ragaa bahuudhaan dursanii odeeffannoo argatanii hawaasa keessa jira waan ta'eef wanni hundi isaa hawaasa bal'aa keessa jira waan ta'eef poolisiin bakka hunda kana gahuu hin danda'u bakka hunda eeguu hin danda'u garuu abbaa nageenyaa ta'ee dursanii yakka ittisuu irratti darbee yoo dhufe immoo ragaa bahu irratti qabanii seeratti dhiyeessuu irratti nu cinaa dhaabbachuu qabaa waan jedhu ergaa qabaa. Magaalaa Shaashamannee keessatti yakkoonni hannaa fi saamichaa bal'inaan mudataa tureera. Hojii qaamoleen nageenyaa hawaasa hirmaachisuun halkaniif guyyaa hojjechaa jiraniin fooyyeen gaariin waan jiruuf kun cimee taafuun dhaamsa qophii keenyaati.